Yoo yaa jaalatamtootaa fi kabajamtoonni dhaggeeffattoonni warroonni shanan gadaa tuubii jalatti argamtan hundi keessaan nageenya jaalallee argachuun gammachuun badhaadhinni milkaa'inni isiniif haa baay'atu. Yoo naa dhufu isiniin jechuu jaalannaa. Egaa warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf haaraa taatan subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaalannaa. Hundi keessaan bakka jirtanitti nagaan keenya lagarra naanna'ee qaallarra addunyaarra naanna'ee sinaa qaqqabu bakka jirtanitti isiniin jechuu barbaada. Hundi keessaan warroonni shanan gadaadhaaf maatiin taane maatii akka taatan egaa hundi keessan immoo mallattoo diimtuu tuqxanii olii gochuun hin dagatinaa. Olii yoo gootan maaliif viidiyoon keenya guyyaa guyyaan hojjennu akka simbira ga'u yoo barbaadan olii gootanii mallattoo bilbilaa ishii fakkaatu tuquun dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hundi keessan nageenya keenya isiniif haa ta'u jechaa har'ammoo haala addaa haala gammachuu haala baay'ee namatti tolu wajjin walitti dhufee jira. Hunda keessan immoo waan hedduu wanta baay'ee namatti tolu wanta baay'ee nama gammachiisu akka irraa argatan akka itti bohaartan abdii guddaa qaba. Gaa chaanaliin kun chaanalii jijjiirama chaanalii tokkummaa chaanalii namoonni baay'een irratti baratanii jijjiiramuudhaaf tokkummaa isaanii cimsatanii wanta gaarii kan ittiin uuman siniin jechuu jaalanna. Wanti biraa osoo hin taane hundi keessan immoo kanaaf egaa filannoon keessan shanan gadaa tuubuu akka ta'u abdii guddaa sin biraa qabna. Hunda keessa wajjiniin immoo waliin taanee tokkummaa uumuudhaan jijjiirama fiduudhaan sinigaa hunda keenya immoo bakka guddaa waliin ga'uudhaan waliin tokkoomnee haa hojjennu siniin jechuu barbaada. Egaa hundi keessan tokkoomnee harka wal qabannee wanta gaarii uumuu ni dandeenya. Yoo maal jiraat tokkummaan yoo jiraat tokkummaan humna tokkummaan jabeenya tokkummaan jaalala tokkummaan guddina. Kanaaf yeroo hundaa tokkummaa keenya cimsuu tokkummaan keenya walitti dhufeenya keenya cimsanee tokkummaadhaan yoo ijaarre Oromiyaa biyya keenya tokko gochuu ni dandeenya. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya. Kanaaf egaa tokkummaan keenya yoo cimu immoo guddinni keenya ni cima, jiramni keenya ni cima, beekumsi keenya ni cima. Kanaaf yeroo hundaa tokkummaadhaan hojjechuun galma gahinsa guddaa nu taasisa. Tokkummaa yoo hojjenne bakka guddaa ga'uu ni dandeenya. Tokkummaan yoo hojjenne waan gaarii uumuu dandeenya. Tokkummaan yoo hojjenne ijaarsa gaarii ijaaruu dandeenya. Tokkummaan yoo hojjenne bakka barbaanne illee ga'uu ni dandeenya. Kanaaf yeroo hundaa tokkummaa yoo jennu tokkummaa waa'ee isaa beekuutu nurra jiraata. Faayidaalee tokkummaan nuuf godhan tokkoffaan beekumsa hedduu keessatti ni waran. Lammaffaan immoo paashinii cimaa ni godhan. Sadaffaan immoo namoota hedduu ni gargaara jechuudha. Kanaaf hundi keenya jaalatamtoonni keenya yeroo hundaa tokkoomne yoo hojjenne tokkummaan ciminaa tokkummaan humnaa tokkummaan jaalalaa tokkummaan beekumsa siniin jira. Kanaaf kana gochuuf immoo yeroo hundaa paashinii qabaachuu yoo barbaaddan yeroo hundaa mooraaliidhaan yeroo hundaa injifannoo yoo barbaadan tokkummaan cimuun irra jira. Yeroo hundaa namni injifannoo irratti argamu maalin tokkummaa yoo qabaate mooraalii yoo qabaate paashinii yoo qabaate jechaadha. Kanaaf hundi keenya immoo paashiniidhaan mooraaliidhaan yoo hojjanne bakka barbaanne ga'uu dandeenya. Jireenya kee keessatti tokkummaadhaan yoo hojjette bakka barbaadde ga'uu dandeessa. Yoo kana hin taane garuu kooftee hafuu dandeessa jechaadha. Namoonni baay'een yoo tokkoomtu si sodaatu, yoo tokkoomtu waan gaarii uumta, yoo tokkoomtu ilaalchi gaarii namoota irratti kalaqee gaarii uumuu dandeessa jechaadha. Kanaaf yoo tokkoomte wanta gaarii, jirama gaarii, beekumsa gaarii, namoota gaarii horachuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf egaa hundi keessan yoo tokkoomta yeroo hundaa tokkummaa yoo jennu maali? Tokkummaan akkuma suniin jedhe humnallee ni ta'a, jabinni ni ta'a, jaalallee cimuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf yoo walitti dhufeenyi hin jiraan, yoo tokkummaan ni jiraan, kufaatiin ni jira. Maaliif wanta beektu hin jiru, namaa walitti dhufeenyi hin qabdu, beekumsa gaarii horachuu hin dandeessu, wanta ati hojjettullee beekamtii argachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo hundaa tokkummaan cimtee yoo jaalala barbaade, beekumsa argachuu yoo barbaade, guddachuu yoo barbaade, gara fuulduraattis immoo jirama gaarii fiduu yoo barbaade tokkummaadhaan jabe. Tokkummaan humna, tokkummaan jaalala, tokkummaan beekumsa, tokkummaan injifannoo. Namni tokkummaan hojjetu ni injifata. Namni tokkummaan hojjetu ni beekumsa garaa garaa ni argata. Yeroo hundaa injifannoodhaan ni beekama. Kanaaf hundi keenya tokkummaa dhiisnee maal goona?
qophaa kaattuun qophaa duuti akkuma mammaaksa Oromoo jedhee jechuudha. Ofii nyaattuun ofumaan duuti jechaadha. Kanaaf hundi keenya immoo kana dhiisnee tokkummaadhaan gamtaadhaan hojjennee bakka barbaanne ga'uu ni danda'ama. Warroota gamtaadhaan hojjetanii guddatan, warroota gamtaadhaan hojjetanii milkaan ilbiisota keessatti irra hedduu ni argina jechaadha. Kanaaf hundi keenya yoo tokkoomne, hundi keenya paashinii yoo qaban, hundi keenya tokkummaan yoo hojjan bakka barbaadne ga'uu ni dandeessa. Atis immoo ni dandeessa. Tokkoomuun ni danda'ama. Guddachuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf ilbiisota keessaa warroota tokkoomanii gamtaadhaan bakka barbaadan ga'a. Sanii kaasuun ni danda'ama. Isaan keessaa warroota akka kanniisaa fudhan muraasatti jechaadha. Kanniisni maaliin tokkummaan ni hojjeta. Tokkummaan hojjetee firii isaa ilaaluu ni dandeenya. Sababiin isaas immoo yeroo hundaa damma kan dameessu qophaa, ababaa kan guuru qophaa, bishaan kan waraabu qophaa, damma kan dameessu qophaa, mootiin qophaa. Garuu immoo gaafa walitti fidan tokkoomuudhaan waliin ta'uudhaan damma mi'aa namoonni baay'een barbaadan. Akkuma beekamu damma jechuun namoonni baay'een kan barbaadanii argan yookaan immoo birrii guddaadhaan kan itti ba'ee bitamee namoonni itti fayyadamu dhangaa gaarii jedhamee beekama. Inni kun maaliin dhufe? Tokkummaadhaan, jaalalaan, waliindhaan jechuudha. Otoo hundumtuu namni tokko dandammeessa jedhe, namni tokko ababaa guure, namni tokko bishaan waraabee mi'aan kun uumamuu hin danda'u. Kanaaf edda ilbiisni kana ta'e nutoo afaan tokko dubbachaa waliin taanee tokkoomnee wanta gaarii uumuun hin danda'ama. Kanaaf hundi keenya tokkoomuun nu cimsa malee duubatti hin hambisu. Ilbiisonni edda wanta mi'aa kana hojjetanii namoonni baay'een akka barbaadanii argatan taasisanii atis immoo tokkoomtee uumuu, guddachuu, paashinii qabaachuu, hojjechuu waan barbaadde uumuun ni danda'ama. Inni kun immoo taa'amee dhufe walitti dhufeenyi ta'een walitti dhufeenyi gochuudhaan, tiimiidhaan, gamtaadhaan, tokkummaadhaan uumuun ni danda'ama. Kun yoo jiraate paashiniin ni jiraata. Yoo jiraate moraaliin kee yeroo hundaa ni kaka'a. Maaliif gamtaan hojjetta duubatti hin deebitu. Beekumsa garaagaraa, paashinii garaagaraa namoota wajjin walitti dhuftee ni argatta waan ta'eef. Kanaaf yeroo hundaa nuti maaliin yoo qophaa ta'an hin laaftaa. Yeroo hundaa yeroo barbaadde illee bakka wanta hojjettu irratti wanta bu'a qabeessa hojjechuu dhiisuu dandeessa. Hojjechuu dandeessa. Maaliif bu'aa bayii hedduu hojjechuu dandeessa. Qophaa kee gaafa taate, gamtaa gaafa taate yeroonis xiqqaachaa deemaa wanta hojjettu guddaa yeroon ati itti fayyadamtu immoo xiqqoodha jechaadha. Maaliif gamtaadhaan hojjetta, tiimiidhaan hojjetta waan ta'eef. Kanaaf yeroo hundaa tokkummaan keenya haa cimu, gamtaan haa hojjennu, waliin haa gargaaru, bakka barbaanne ga'uudhaaf injifannoon kan keenya ta'uutu nurra jiraata. Yoo gamtaan hojjennu injifannoo yeroo hundaa galmeessisuun ni danda'ama. Qophaa deemuun nu milkeessu. Yeroo hundaa gamtaan haa hojjennu sinin jedhaa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni Shanan Gadaatuu fi jaalalli nageenyi gabaኝ argachuun gammachuun bakka jirtanitti siniif haa qaqqabu jechaa kabajamtoota keenya hundi keessaan egaa sheerii sabskraabii gochuu hin dagatinaa jajjabeessan wajjin ta'a waliin taane tokkummaa keenya cimsinee bakka guddaa akka geenyus immoo asumaan siniif ibsuu barbaada. Amma viidiyoo taane walitti deebinutti nageenyi jaalalli kabajni milkaa'inni jaalalli siniif haa baay'atu irra deddeebi'ee siniin jechuu baaladha. Jaalalli yoo jiraate wanta gaarii hojjechuun ni danda'ama. Oromiyaa gaarii nuu yaa godhu. Ciao.